Ijoollee keenyanii lakki biyyaa hin bayinaadhaa yoo barattanis barumsa keessan baradhaadhaa waan irra jirtanitti ciccaadhaa gaafa jenneeni toliin jedhan jechaadha waan ofii keenya as teenyee guddachuudhaa fi isaan immoo inaaffadhaan jechaadha akka isaan hin guddanne waan goonuuf itti fakkaate jechaadha yeroo baay'ee mee mucayyoo kana laalleetii walumaan itti deebine jechaadha. Tamiti video kana jechaadha video kana mucayyoon kuni erga Dubai deemtee hojii galtee guyyaa 30 yookaas immoo ji'a tokko jedhan sanaan booddee maal godhanii bakki ishiin galte jechaadha hojjechiistuu ishii fuutee deemtee karaa irratti gatte jechaadha. Karaa irratti warri gatan kuni warra dallaalaa gaarii yookaas immoo dallaalaa seera qabeessa hin taane irraan warra deeman jechaadha. Yeroo baay'ee ijoollee keenyan jechaadha ijoollee kana gaggaafatanii biyya harabaa kana dhufuudhaaf jechaadha. Barnoota isaanii addaan kutanii warra hojjechaa jiran illee hojii isaanii lafa kaanii warra dhufuudhaaf jiranii lakkiin dhufinaadha. Biyyuma keessatti hojjedhaa biyyuma keessatti jijjiiramaa barumsa keessatti jabaadhaa gaafa jenneen waan ofii keenyaaf jechaadha hasteenye tooyi inaaffadhaan jechaadha isaan immoo achitti akka isaan hin guddanne achitti gadi dhoowwi nutti fakkaata jechaadha. Maaliif onlaayinii irratti nu ilaalaa hooluu filaaterii nuti godhannee hooluuni kanaaf iyyuu jireenya bareedaa jechaadha isa onlaayinii irratti nu ilaalan sana jiraachuudhaaf dhufu haa ta'u iyyuu malee carraan nama hundayyuu gargari jechaadha. Isa kaaniif namoota muraasaaf mana gaarii ga'uu danda'a namoota muraasa hin taaneef immoo mana babbadaa bakka iddoo sammuu isaaniitti dhaban iddoo reeffi isaaniillee du'aniitillee reeffi isaaniillee gara biyyaa galu akkasuma immoo iddoo kinolaal akkana iddoo baasanii goodatti gatan iddoo namummaa hin qabne namaaf jechaadha. Iddoo akkasiitti jechaadha kan isaan ga'u erga immoo hin dhufne jedhanii waan akkanaa kana erga yaadanii bakka carraan nama buuse bu'uudha garuuti dallaalaa seera qabeessa dallaalaa beekanii gaafa asii isaan dhabamanillee maatii isaanillee gaafatanii yookaas immoo gara seeratti qabsiisuu kan danda'ani irraan kottaa obboloota koo calliftanii lubbuu keessan aarsaa gootanii gara biyya namaa hin dhufina bakki isin dhuftan kuni mana haadha keessanii miti mana abbaa keessanii miti obboloota koo ilaa birrii argachuun yoo jiraattanii yoo nyaachuu dandeessan malee birrii argattan kana maaliin gootu jechaadha umaan nu gochuu hin dandeessan nan beekan yeroon biyya jiru keessatti gaafan biyya ba'ee waanuma bakka waan yaadu hundumti isaayyuu waan guutuu natti fakkaata waan bakka Itoophiyaa keessatti bakka gamoo gurguddaa konkolaataa waan adda addaa waan hojjetu natti fakkaata jechaadha maatii koo illee waan jijjiiree bakka waan addaa natti fakkaata waan guddaa jechaadha barumsa kootirra waan hunduma caaliyyuu xiyyeeffannoo kanan itti kennu isa kanadha jechaadha. Haa ta'u iyyuu malee nuti warri biyya namaa kana keessa jirru maal akka hojjennu biyya namaa kana keessatti maaltu akka nurra ga'u maal akka ta'e hundi keenya iyyuu hubanneerraa kaanillee gaabbiraa kaan immoo jireenyuma bakka gaariis haa ta'u hamaas haa ta'u kana keessatti irraa barataniiru jechaadha. Garuu carraan nu qaqqabe kuniyyuu immoo warra kaan kan hin qaqqabne hin jiru jechaadha. Kanaaf yeroo hundumayyuu jechaadha obbolaan keessanillee gara biyya namaa dhufuudhaaf jiranii adaraa keessan gorsaa yoo isin dhaga'anii erga bakka isaan murteessanii akkuma keenya duraa sana itti fakkaata waan ta'eef iyyuu gaafa gara biyya namaa kana dhufuudhaaf ka'anii dallaala seera qabeessa dallaala jechaadha yoo asitti rakkatanillee iddoo isaan itti rakkatan sanatti gargaaruu kan danda'u jechaadha. Dallaala akkasiirraan haa dhufu malee callisanii birrii isaanis gubanii jireenya isaanii bakka mucayyoon kun hamma daandirratti jechaadha koshoroo waan tokko itti kennanii kanarraan kan hafe erga mucayyoon kun baatee gaafadheen ture jechaadha jala seenee erga mucayyoon kun gatamtee guyyaa 3 guutteerti guyyaa 3 kana keessatti minaan takkitti otoo afaan ishiitiin hin tuqinidha jechaadha kan mucayyoon kun daandirra jiraachaa jirtu. Mucayyoon kun boruu ishii maal taati yoo jenne daandirra teessee qoonqoo ishiitiin hin boossi bakka cinqamaa jirti waan ta'eef mucayyoo kana wanti ishii mudatu hunduma keenya iyyuu tilmaamuun nu dhibu jechaadha. Maalinni sammuu ishii dhabdi jechaadha sammuu ishii dhabdee booddee bakka uffata ishiillee baafattee to'i bakka biyya keessallee fiiguu dandeessi sanaan booda immoo lubbuu ishii irratti illee murtaa'uu danda'a jechaadha ijoollee. Kanaaf waaqayyo warra biyya namaa jirtan warra rakkina keessa jirtanis waaqayyo rakkina keessaa isin haa baasu irra guddaa immoo wanti isin gochuu qabdanii gaafa biyya keessanii ba'uudha haata warri haaran jechaadha rabbiin keessaniin kadhadhaa jechaadha jabeessatu
maaliif rabbi yoo nama wajjin jiraate malee eenyumti iyyuu deemetoo milkaa'uu hin danda'u lafa kamittuu rakkinni illee oo namatti dhufe rabbi tachi keessatti nama gargaaraa warra garaa jabaatan illee rabbiin garaa isaanii namaaf laaffisuu danda'a jechaadha obboloota koo rabbiin keessan uumaa keessaniin fedha isaa ta'uusaa dura hadda baafadhaa ta'u fuula isaatitti bu'aa ta'u gaafa manaa baatanis isumatti of kennaadha fira habdattanii hin bayinaa isiniin jedha kanaaf of eeggannoo akka namummaatti godhaa isiniin jedha carraan biyya namaa kinoo akkana nama godhaa waaqayyo obboleettii keenya immoo kanallee waaqayyo lafa ishiin jirtu rakkina ishii kana keessaa dhiphina ishii karaarra jiraachuu kana keessaa waaqayyo gooftaan ishii haa baasu warri immoo akkasuma immoo mana namaa keessatti rakkattanii dararamaa damoosa keessan dhabaa jirtanii gara rabbii uumaa keessanitti iyyadhaadhaa hinnachi keessaa isin haa baasu obboloota koo jabaadhaa obsaa biyyi namaa gaarummaa hin qabdu akkatti ba'an malee akkatti galan hin beekanii baay'ee isaanii fayyaa isaanii ba'anii sammuu isaanii dhabanii wanta hojjetanillee farikaa otoo hin qabaatiin baay'ee isaanii dhukkuba fudhanii galanii amma dhugaa waaqayyo namoonni biyya namaa keessa jiraatan namni tokkichi fayyaa isaa hin jiru yookaan sammuu isaa dhukkubsata yookaan harka isaa yookaan miila isaa yookaan wanta tokko qaama isaa keessa wanta tokko irrina godhatee jira jechaadha kanaaf waaqayyo waan hunduma keessatti iyyuu gaariidha isiniin jedha obboloota koo jabaadhaa gooftaan isin haa gargaaru obboloota keessa warra gara biyyaa dhufuudhaaf jedhan immoo gorsaadha isiniin jedha nun immoo warra keessa jiru nagaan nu haa galchuu isiniin jedha kanuman dubbachuu dhufee waaqayyo isin haa gargaaru si wajjin haa ta'u viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naa turaadha maatii keenyas ta'uudhaan garanattas dabalamaa isiniin jedha warri maatii taatanii jirtan immoo laayik gochuu sheer gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha obboloota koo turtii gaarii baay